Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bultan jirtu naga qabdu fayyaa. Baga nagaan bultan kan nagaan nu bushe nagaan nu hawshuu bariin barii nagaati bari bara nagaati kan gammachuu kan nasrii kan tokkummaati rabbi nagaan nu haa godhu. Nu jirtu baga jiraattanii jaarsa ulee hin deemu bira darbammoo harka qabaniiti tibba baasan. Akkasii gaa'ii jaarsa isinitti dhufe gaa harka qabaatii tibba labbaa baasa. Oromoo bal'aan dhageessaniimi. Saniifuu nu daawwadhaa, sheer godhaa, laayik godhaa, ishtiraak godhaa, sidiiqummaa nu baradhaadha. Waa tokko tokko jechuu barbaadeeti waan walloo keessatti gadaa dur manguddoon abbootii keenyaa itti fayyadamaa turan tokko tokko dubbachuu barbaadeeti. Walloo kana keessatti immoo baatirraa kaasee ilaa shawaaruubitti gandumti kun hundi aanaan kun wal dhabaa jechuudha. Aadamti isaatu kan aadaa lagarraa dhaalleen abbaatti taanee itti fayyadamaa jirra. Kaan ammoo san hundarraa bilisa ta'ee nagaan jiraataa jira. Walluma keessattuu jechuudha. Sanirraa walloon waan kana inni hin beekne dhabamu ni daawwata. Inni beekuus ammoo ajaa'ibsiifateeti yookiin kolfaa yookiin nutti dallanuu mala garuu dhiifama nuuf godha jechuu barbaadeeti akka nutti sin laalle aadaa dur jaahilummaadha yookiin ammoo wallaalummaa namitti fayyadame san kunoo kanaa jennee ibsachuu barbaannee innis maalii jechuun ooltanii siniifan ibsa akkas egaa jaarsa gandaa ta'ee ka'een jira immoo umriin jaarsa duun taane namatu maqaa jaarsaatiin na waameen anis inni gaa islaa umriin oluma deemte kara jaarsaa jeetumaan jaarsa ta'e eega namni bakka tokko namaa fedhe bakka san baqatuun gaarii miti odumaan hin gahin ati jaarsaa jedhan eegaan jaarsa ta'e jeetiin amma hundumaa qeebalee amma numaahu bakka jaarsummaatti na waaman ammaas innis maali wadaaja kottaa jedhan wadaaja kotta jedhanii wadaaja sanan dhaquuf deema wadaaji sunis akkaataas qabaa seeras qabaa seera isaatiillee hunda hin beeknu akkaataa isallee hin beeknu gaa walumaanuu daawwannaa walumaanuu barannaa yoggaan dhaqees akka nu daawwattan isin agarsiifna akkatti goonullee walumaan daawwatuuf teenya egaa aadaan kun hafee ture hafuun dhabu nama muraasa beeka malee akkatti godhanis namni beeku hin jiru wama isaatii namni beeku hin jiru wadaaja jechaa beeka malee wadaaji kun hedduudha amma ta'uu namni beeku jiraate kan hin jedha wadaaji inni tokko eteetee jedhama inni tokko qaalluu jedhama inni tokko kirbii jedhama inni tokko liqaa jedhama inni tokko simaal jedhama inni tokko madhiqa jedhama inni tokko sunilleen eegalumaatti deebiname kana hunda jechuudha kana keessaa tokko waamame yookiin inni daawwattanii kofaltuun yookiin inni daawwattanii isin ajaa'ibeetu wama haarawa isinitti ta'u mala yookiin wama beektanii yoo waan beektanii gurraan yookiin dhageessan ta'e akkatti godhamu nama hin beekne hedduutu jira jechuu waan kana dhaloonni amma kuffaa waan kana ni jaabbatanii ni balaaleffatanii jechuudha saniifuu isaan balaaleffatanis kan isaan horasuun duraan ni hojjetataa turanii ni godhaa turanii haa ta'uti san hundaa'u kun daawwattan waliin jiraattan kanatti aansuudhaan viidiyoo kanatti aansinee wadaaja san dhannee isin agarsiisuuf jirra akka waliin daawwannu kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna sheerii fi laayik sadiiqummaa ishtiraaka siraaf jettanii san akka hin raaffanne afaan ingiliffaan beeknu immoo afaan nagaa bultanii fayyaa bultanii tottoloo jajjaboo malee waan biraan beeknu san taaneeti ilmaan qotee bulaati egaa jaarsa ulee qabatee labbaa hirkate dargaggeessi harka qabeeti labbaa baasaa jennee jirra kun makmaasa kana oromoonni beeka warri beektan itti fayyadamaa jechuu barbaadeeti jaarsi tibba beeduwaayii namaa godha rabbi isinirraa qeebalu rabbiin tibba hamtuu hunda sinaa baasuu ilmaan oromoo laaltuu inni ijaa isin argini laattuun harkaa isin hin qaqqabini dubbattuun afaan isin hin dararini adeemtuun miila shanii isin irra hin bahinii jenna akkasigaa jiraadha fayyaa taadha walumaanuu daawwachuudha qabnaa waan kanaa tokkoon isaan isin agarsiifna wadaajicha soggaadhanne waan godhamus waan jedhamus
akka itti fayyadamanis waan namaa ta'us waan namaan taanes hundaa'u ni daawwattanii yookiin itti bohaartanii kofaltu garuu akka nuun abaarre dhiifama akka nuu gootanii ja'a. Egaa kanatti aansuudhaan ammoo yaada tokko tokko biyya Arabaa kana keessatti aadaan Oromoodha hedduun jiru. Biyya kana keessatti namni waliis fuudhu jira, walirraas horuu jira, waliin jiraatu jira, soddaa walii ta'es bobba'ee galaa jira jechuudha. Akkasuma egaa Oromoon aadaa qaba soddaa hammatti kabajuu fi akkatti kabajuu fi waan kabajuuf qaba. Nuti immoo biyya Arabaa kana keessatti waan akkasiin jiru manguddoon kana kanas nama gorsiti kana kanallee seera jiru jira. Seeri soddaan qabu walirraa qabuu fi kabaji walii qabu maali isa jedhullee isiniif ibsina. Kanaas waan badaa jiruu fi deemaa jiruu fi warra seera cabsaa jiru argaa dhagaa waan jirruu fi kunillee hojiirra ooluu qabaa. Warra seera cabse Oromoo taatee seera Oromoon cabse jechuudhaan dirqama qabna. Kanaafuu akka nu daawwattanii akka waliin jirru waan manduggoon jette tokko inuma dhagahanii. Kanaafuu sheer laayik godhaadha waliin daawwanneeti hundumaa itti fufna. Amma immoo yeroon nutti gabaabbattee saniifuu sinirraa bahaa jirra. Dhiifama amma laf jalaan akka daawwannaadhaaf qophootanii eeddan jechuufi as baane akkasuma gagaabsan randoo keenyaas waammanne wadaajichaas ni dhanna oggaachi dhanne immoo waan jennus waan isaan nu afeeranii nu qopheessanis waan dhanneefis walumaan daawwannaa. Namtichi nu waames waan itti fayyadamuuf taa'us walumaan daawwatuuf teenya warri beeku silaan beekaa inni hin beeknellee daawwatuuf teessanii akka immoo warri wanni kun lakkii duubatti hafaadha jettanillee akka nu abaarre kabajaan isin gaafanna jechuudha. Fayyaataa jiraadha oolmanyi nagaa haa ta'u nageenyi keessan haa baay'atu qabeenyi keessan haa guddatu umriin keessan haa dheeratu. Oromoon bakka jirtanitti rabbi nagaa nu haa godhu nagaa isinuma kadhanna. Jaarsa gandaatti isin kabajanii. Jaarsa kana maqaan isaa hedduudha. Maqaa isaa namni hedduun hin beeku. Garuu hin himu. Hamma na gaafatanitti maaliif hin himaa? Nan gaafanne namni takka nan gaafanne. Viidiyoo amma dura gadhiiseen jira. Maqaa koo gaafattan siniif hin himaa jee namni na gaafatan jiru. Namuu na beeka na fakkaate yookiin ammoo namuu na barumaan barbaade na fakkaate saniifu gaafa maqaa koo gaafatan ni himaa. Jaarsa eessaa akka ta'ee fi ganda eessaa akka ta'ee fi maal jaarsa maaliin argatte isa jedhanii garuu ani jaarsaa miti immoo jaarsummaa waan takkan qabu ijoolleedha. Jaarsaan fakkaadhaaf malee dabbasaa boo waan of ajjeese immoo mara ta'an. Kanaafuu nagattee oolaa jiraadhaa fayyaataa umurii dheeradhaadhaa kan nu daawwattan akka waliin deemnu wadaajaas akka wajjin dhannu bakka wadaajattis akka waliin bullu fayyaataa jiraadhaadhaa warra viidiyoo kana daawwatu ta'u wadaaja waamnee jirra. Yookiin bulii sadii yookiin bulii lamaan badanii irraa fadhee hubadhee sanitti deebi'a viidiyooni saniifuu fayyaataa jiraadhaa oolmanyi gaarii haa ta'u asumatti dhaabne gaa'ii gaafa wadaajaa walitti deebina. Salaamu alaikum.